Adoolessa lama bara 2005 hojii kan eegale manni maree magaalaa Finfinnee waggoota 5f tajaajiluuf kaayyeeffamee kan ture yoo ta'us sababoota adda addaan waggoota 8f hojiirra tureera. Filannoon bara 2010 adeemsifamuu qabu nageenyi dhabamuu walqabate aangoon mana marichaa hanga bara 2013tti akka turu ta'eera. Manni marichaa hojii idileen haala jiraattota magaalattii waggaa 3f kan tajaajile yoo ta'u miseensonni mana maree duraanii miseensota mana maree haaraa filannoo marsaa 6ffaa irratti filatamaniif fulbaana 18 bara 2014 aangoo dabarsuun kennanii jiru. Rakkoolee magaalaa Finfinnee keessatti mul'atan furuu fi jiruu fi jireenya jiraattota magaalichaa fooyyessuuf dhamaatii olaanaa agarsiisa kan jedhamu manni maree magaalaa Finfinnee duraanii qaleensa jireenya fi hojii dhabnummaa hir'isuuf hojjechaa kan ture ta'u miseensonni mana marichaa duraanii ni dubbatu. የኑሮ ውድነቱ እንዲሻሻል qaala'insi jireenyaa akka fooyya'an waldaaleen shamartootaa akka gurmaa'an hojjetameera. Raabsi oomishaalee bu'uuraas haqummaan akka raawwatamu taasifameera. Waldaaleen shamartootaa kapitaala isaaniis akka guddisan ta'eera. Kallattiiwwan arfaniinuu manneen kuusaa akka ijaaraman hojjenneerra. Wixinee labsii baasuu fi dhaabbilee hojii raawwachiiftuu to'achuun hojii idilee mana marichaati. Miseensonni mana maree magaalichaa gaggeeffaman kunniin bara hojii isaanitti labsiiwwan 70 ol baasuun hojiirra akka oolfaman taasisaniiru. አሁን ላይ ከሰባ በላይ የሚደርሱ አዋጆችን አውጥተናል። ዊጥኒ ለብሲ 70 ኦል ባሱን ሆጂራ ኦልችን ጅራ ለብሲ ባሱ ቆፈሶ ይንታኔ ለብሲን በ ቡአን ኒፊዲ ማል ጀቹን ኒበዳለ ቱሬ ማኒ መሬ ዱራኒ በረ ሆጂ ኢሳቲ ከንቲቦተ ሰዲ ከሙዴ ዮተው አዶሌሳ ለማ bara 2005 ወይተ ሆጂ የገለቲ ኦቦ ድርባ ኩማ adoolessa 10 bara 2010 kantiibaa itti aanaa taasisuun injiinar Taakkalee Uumaa agayya 12 bara 2012 ammoo kantiibaa itti aantuu taasisuun aadde Adaanech Abeebee muudeera. Manni marichaa onkololeessa 10 bara 2013 yaa'ii idilee tokkoffaa bara hojii 8ffaa taa'een afyaa'ii mana marichaa kan turan aadde Abbabesh Nagaash gaggeessuun bakka isaanii aadde Zarfeshwaan Nugusee muuduun isaa ni yaadatama.